Video tana biran darbin hundi keessanu share raa godhaato ilmaan Oromoo Dubai keessa jiran. Oromoo Dubai Abu Dhabi keessa jirtan micoo kana lubbushii baraara. Har'a ganama live irratti hundi keessanu agartanii jirtan waan irra deddeebi'ee sirriitti mun jiru. Amma furmaata kan ta'uu danda'u immoo Oromoon Dubai Abu Dhabi keessa jirtan furmaata laachuu fi dandeessan. Biirootti dawwaltanii fi poolisiitti dawwaltanii fi imbaasiitti dawwaltanii fi kaameraadhaan sakattaamtee argamuu dandeessa. Hagammaa dira siin argamne haga sa'aatii kanaan argamne bakki ishiin jirtu jechuudha. Mana dhaqnaan mana siin jirtu. Bilbilishii cufaadha. Kanaaf irraa keessan Oromoon Dubai Abu Dhabi keessa jirtanii micoo kana nuu qaqqabaa. Micoon tun of ajjeesti. Wanni ofiin ajjeessuudhaaf hin jiru. Waa baay'ee taatee jirti. Qabeenya ishii dhabdeerti. Har'ammoo abbaa ishii dhabdeerti. Nama ishii barbaachisaa nu gargaara ilmaan Oromoo. Orguma du'an bichaa olii bo'oo doon ta'in bakka rakkanneettiin bakka qaqqabuu qabnutti qaqqabuu qabna. Dirqama Oromummaa bo'uu qabna. Hundi keessanuu viidiyoo tana sheer duwiit naa gochuun ilmaan Oromoo Dubaayin Abu Dhabi keessa jirtanii naagaa adraa keessan adraa Oromummaa nu biran darbinaa nu gargaara. Oromoo koo cufti keessanuu.